Gongora biraa osoo hin taane hirrifadhe. Hirrifadha dhugaa waaqarra namnan baabaka ijjuun adiimatu. Akkami akka rifadhe beektu hundee darati isaa marama mudhataa raabar mucaa kana bodii godhatee dhufee ila akkanatti taa'eera sanu. Dammoo naachuraalii qalli akkanatti taa'eera. Waaw. Teessoo isaatu nama dogongorsa. Ishii wanti biraa maaltu nama dogongorsa? Kabiraan agarre kaayoo argisi hima. Badee bara kana cadhe ofii xalaata ofii baay'ise. Uffata qayyarataa. Koomenti. Uffata qayyarataa. Beerri maraatte baay'isoo yaan durbaani beera miti. Ana dogongora keessa na seensisuu irra baga jijjiirate. Sa'aatii kanatti dogongora. Wayyoo ay qorataa miskiin. Dammoo naachuraalii qalli kanatti taa'e. Waaw. Wayyoo. Qayyaratee dhufe. Irra bilbilte ammallee tana san yaa rabbi tana san chaarjeriitti cufu. Motorsiidha malee bilbilli isii cufame. Ay kiyyuun goon dafee quba irra darbateeyyuu. Silumayyuu abbaa manaa kee to'achuu qabda malee nama alaalaatti akkuma kanatti loltuu nama. Otoo silkii sanii akkaawuntiin harka jiraatee hadha waan gurgura ture. Hin baay'ee qorataanis hin baay'ee bakka biqiltuutitti barreessita inni afaafi. Ani waa shakkee barwaa dubbadhaa ramoonni dubbachuu na dhoggiti malee an bee shakkii qaba. Waafi duratti biqiltuun bilbilli ishii biizii ta'aa ture. Amma immoo qorataan laayivii seeneef hin dhufee gaafa dhufu anasii sadan keenya jira biqiltuun hin jirtu hin baay'ee. Amma inumayyuu waliigala ishiiyyuu laayivii irraa xirqim jedhee badeera. Kanaaf xalteettaa gara obboleettii keenya biifaayyee sumaa jenneeti baay'ee kana xiinxalaattaa garuu ilaalcha keessa jechuudha. Ilaalcha keessa galchiteetta waan kana dubbii kana nuti baay'ee bitawee dubartiin koo dandeettii qixa maayikirooskooppii maalsitti fakkaata. Rakkoon qabu amala isaa sirriitti beekan nuti argitu rakkisaa yeroo baay'ee. Amala isaa sirriitti hin beektaa? Erga amala isaa sirriitti beekte maatti naaf taree? Jammar amala isaa beekuu fi jaalattee irraa inaafuun gargaara. Inaafum amma himee natti. Inaafuun akka inni waan takka hin balleessinillee barni beekaa. Sirriitti beeka dhibbatti garuu sagalee madhalaa jalaa dhaga'uu hin fedhu malee akka inni waan tokko hin balleessine sirriitti beeka. Mee maal faasi ijoodhumaan ishii wanti seenaansisamu maaliidha? Bakka sagalee jedhu walii deddeebisan naa dhaga'uun fedhu. Dhalaa inni faarsulee arguun hin fedhu. Kanuma miti lolli keessan. Ani yeroo baay'ee baay'ee wanti ani jimmitii keessa galche dhugaata rafisee deebi'uuf deeme hin taane. Biiftuu yoo qaamaan na argite waan na ukkaamsitu na fakkaata. Ambee garuu dhugama dubbadhaa ragaa isa. Akkam gochuudha. Moonii. Qorata. Wayye. Akkam jirta? Nagaa jirtanii ayyaa keessanii hundi keessanii. Qorata. Abeet. Akkam nagaa fayyaa keetii. Ayyaa nagaa wallaahi alhamdulillah nagaa keetii ati. Alhamdulillah. Nagawaatu jira. Taayee. Biiziin ta'e bar moonii reefin seenaadha biiziin ta'e bar. Hojii irra turte moo nama faana haasaa turte? Biiziin ta'e laa nama faana naasa hojii irran ture bar. Ani immoo beektee duratti qorataan eessa dhaqee gaafataan ture achi wal saamanii biqiltuun biiziidhaan naan jette. Dhuguma dubbattee ishee hojii irran ture kanaaf moonii ko wallaahi reef dadhabee dhufee achumaan naddabbaramin irra seeni. beektee biiftuullee gaafataan ture.
Biiftuun deebiillee naan kenne biqiltuutu garuu biiziidhaan narraa hojiirra jira naan jettee turte. Akkam hojiin gaariidha. Eekine. Itti dawwal. Wallahi dawalte sax. Safari na bay. Sorry. Wallahi gidi. Silki sidide silki Nokia itti bilbilarratti kun inni. Datte waate na. Baaste. Murma baaste. Eenyutti bilbil? Hai dok. Biqiltuu. Bilbila isaa keessa jirtanii isin? Biiftuu akkana ati ilaaltee waan beektu jarris irratti taphataarte akkana ilaaltee waan beektu ati. Aadi nan beekamu akkam natu isa wajjin haasaa tureera moo isin? Ana akkana ilaaltee waan wayin beektu ani dhiira akkana ilaalee beeka. Rakkoon beeki atiif an garagara amalli keenya garagara. Asi himaara kaa'at beeriyaati akkamitti ni mu'an. No galatoom. Irratti wal gorsa mee deebisishi. Hin baaste cirraash. Wayuu goota. Wallahi dirama. Gabbarar si dadhabe kan kanaan bakata fakkaata. Allah khaarijina. Maa biizii irratti gootu? Jara keenya shabakaa kooti bara neetworkii koota hojjetaan jiru. Kan ammaa garuu shabakaadha waan sirra bilbilame fakkaata. Laalaa shabakaadha wallaahi yeroo hundayyuu. Isa jalqabaa isa kanas. Maaliif shabakaan kun waanuma hundumatti si qabee sitti naaffaa'ee maal jechuudha qolchi? Shabakaan si naaffaa'ee. Ammas qabaman kaa. Miskiin akka taate. Yeroo hanqate eebadee dhugamaan mooni jaalallee akkanaa anaaf sillee qabeen beeku. Inni akkanatti inni isa qabee jennaan neetworkii isa qabee jennaan miskiina rakkate jedhu eebadee akka inni fokkatee mul'atu iyyuu hin barbaaddu argitanii haadha manaa akkanaa rabbis nyaatin. Ayi dheengadda waan dheengadda akkanatti shabakaan isa qabe beektaa? Ayi dhiisatti waan isaan jechaa turan. Taabtaabii 30 galchaame gaas. Ayi qorata. Mooni argiteettaa garuu mucaan kam jaallatamu jaallatanii. Ani biiftuun bara. Akkana itti si Nyaati faa fi miira keessaa bahirra marsiin hinde. Een bareeda dhugaa mucaan. Isaan nyaaf jedheetii baran. Yaa hin bareeda maashaallah amalli isaas aannanii qabbanaa danda'aadha. Isa Mooni gadi. yeroo himtu akkasitti lashi qotee duun ta'e yaa hin bareeda. Amalli isaallee gaarii bas gabaas yaani. Yaa hin bakka ibsitan bakka keessa kun gammachiisaan jiru. Sii leellisaa irraa bara asii keenya siif leellisaa irraa malee bareeda. An barsiif jedhaara akka jaalalli kee kana caala dabarsiif jedhaara baran. Thank you. Isin naan faarsina isa uma biraa faarsa ani. Durbaaniin bareedaa dubartiin kama jaalattu jaalattee jedhe biiftuun kama jaalattu jaalattee jedhe mucaan kama jaalatamu. Sanuu akkasitti taa'eeru argiteerta. Dammoo nama astaasa ta'uu dhugaa dubbanne Isin dura arge dhugaa. Nama ta'u kaakaawwan. Nyaata kana jechuun nyaata dhiyeeffatteetu jechuudha. Ofiifis hin nyaattu namaafis hin laattuu ta'e. Isaan jedhaara bari yookaan Nyaachuu feetanii ani biiftuun boruu mitiiftaa wal argina lakka ofirra eeggadha. Dhuftee na sukkuumti. Wallahi na sukkuumti. Amma kana jechuun ofii keetii jaalalatti na agarsiistu mucaa hin afaan guguddaa. Gaafa sitti immoo namni tiriit isa godhu nama gaariidha jedhee si biratti haasa'u hin aartanii naaf. Maal si wayii obboleettii koomee maa inni falli kennitu inni si gorfannaa. galatoomaa nan gorsina mana waan namni narraa du'eera moo kan na gorsitan.
Ara namanne akkas taane amma biiftuu sanii miti ka jedhe ani gara kiyyaan ka jedhe Sarana gorsina bareeda baya. sanuu ila waa akka inni itti uffateeru argite kun immoo ija dubartii baay'ee faan keessa seenatti him shaffanni jedhee haa dhufu Asirraa laalti malee waa harkaan wayii qabaatti. Yoo waa suubira dhaqaa. ati immoo mucaa hojii hin guggubiin kaatti fi nama wadhaxxee uffata kana balleesseetti. Inde kana dura lamaan jettiin beektaa? Ganama manni uffata kana jijjiiratee dhufne an biiftuu miti. akkana dubbiin as biiftuu miti yoo uffata kana jijjiiratee dhufne inuma doktor jedhu kanan balleessita biiftuu qofaa fidda. Akka gootu sitti ni mafaafii koo. Ganama kaatee maal uffatte irraa jettiin jedhan. Uffata akkanaa. Ishiinis adii uffatte innis adii uffachuu qaba. Gurraacha uffatte innis gurraacha uffachuu qaba. Akkana bare istaayiliin jara. Amma jijjiirsisti. Silaa ta'e immoo kan si fakkaatu haa uffatu. Akkuma malee keessatti. Ay pinkii uffatteetti kaa isin akka pinkiin uffanne yookaan isin lachuu jijjiiradha. Ay saayihoon amma fakkeenyaaf dhugama dubbadhaan biiftu ani yeroo baay'ee tasa wanti dhugaa wayii afaanii nabaaf. Mucaan nama dogongorsa. Ani ati obboleetti kiyyaa dogongoruun fedhu jaalallee obboleetti kiyyaa irratti. Mucaan nama dogongorsa kanaaf shaffanne aanuu jedhu. Ati immoo dubbii caarta bannaati maanne ati kana deemtee qorataan gorsitu akkamitti biiftee biratti haasofte. Inni dogongortee amma fatee yeroo inni dhufu. Ani rifadheera dhugaa. Ani immoo tasa wanta wayii osoo hin barbaanne dubbadhe rifadhe. Dogongora biraa osoo hin taane hin rifadhe. Rifadha bee dhugaa waaqarra namnan baabaqaa ijjuun adiimatu. Akkami akka rifadhe beektu hundee darati isaa maramaan mul'ataara barmuchaa kana bodii godhatee dhufee ila akkanatti taa'eera sanuu. Dammoo naachuraalii dhalli akkanatti taa'eera. Waaw. Teessoo isaatu nama dogongorsa. Ishii wanti biraa maaltu nama dogongorsa? Kabiraan agarre kaayoo argisi hima. Badee bara kana cadhe ofii xalaata ofii baay'ise. Uffata qayyarataara. Koomenti. Uffata qayyarataara. Beerriin maraatte baay'isoo yaan durbaani beera miti. Ani durba. Oh my god. Ayyaanate. Qoy. Wai qayyaraatee dhufe wallaahi ittiin bulee jijjiirtee kaa'amma. Wanti sabakaa. Qorata. Wayii. Saafurullah. Wallahi lazim. Wani ani. Obboleessi kiyya dhugaa dhuunfii jedha akka. Biiftuu dai. Gobas. Wayyo. Qayyaratee dhufe. Irra bilbiltee ammallee tana sarri yaa rabbiin tana san chaarjeriitti cufi. Notoorsiidha malee bilbilli isii cufamee jira. Niitoorkiin akkanan godhu mimi. Niitoorkiin istaak godhee isa dhaabsisa malee baaki duubaa isaan godhu. Ila kun natti daawwalte lixa. Ay. Jijjiirate malee hin jijjiiramu. Jaalatti argitanii amma. Lachuu sirri wal jaalatti waan waliin jettu dhageetti garuu waan tokko qofaarra wal dhaban. Wanta akkatti bicha akkana isaan godhaa. Uffata jijjiirsifte oh my god. Wayyo haadha koo rakkinatti jira mucichi. Nama gaddisiisa. Wallahi innillee gara lama rakkateera miskiina. Waynee jedhe gidduuttan gubadhee dhedheen gaddamu miskiina koo. Hai baga jijjiirate ana dogongora keessa na seensisuurra baga jijjiirate. Sa'aatii kanatti dogongora. Wayyo ay qorataa miskiin. Biftu shaa. Bifa. Wayya lubbu. Ayyo shushuudde. Waan hundumtuu sirra ta'aaf jiru. Cidhiin kun lolli kun hunduu dhaabbatee bakka tokko taatanii bakka tokko irratti sassaaba'aaf jira. Anummoo intarviisii godha. Dhugaa rabbii kun oola anuu suusii natti taatanii hirriba malee na gochaa jirtanii. Dhugaa rabbii maal abbaa kiyyaan godhama jira. Faabii maa
Azala waajira nimooni waan jaba jira kiyya ka isaanii caala osoo ol bahe rabbi akka ol bahu fedhu osoo ol bahe gubata kiyya osoo ol bahe ka isaanii caala garuu nama akkana ol hin baane waan ta'eef akka ol bahu fedhu. Kiyya osoo ol bahe mara caala gaas. Qorataan bakka akkana akka gubatu barnee qorataa kana dhugaa rabbi ilaaluun fedha garuu ijji kiyya shaffanameeti jira beektaa. Akkasiin jettan kaname ilaaluu hin dandeenyani. Waafi kanatan margite kanan bareeda maal jetti gaasoftu kan arguu hin dandeenye kan kiyya ijji shaffanameeti. Maashaallah baga shukra. Annam akkasiisan barbaada barra. Nam osuma isa argu isa argine kana barbaada. Nam osuma argu isa hin argine naan jedhu kana barbaada. Itti gammada. Jechi kee kun baay'ee na gammachiisa. Jassi jedhamte. Amma geemii taphanna jarri dhufaa jira moo dhufaa hin jiru? Deebi'eera barnu turkisatti ijoolleen tun mooni akka goone ijoollee tana godhuu qabna. Tokko cituu qaba. Wayii faamii koo baddaatu. Wayii. Qorata baqqaan dhugaa rabbi argee. Fatii baasoon jaakee jaarsa kiyya inshaallah itti heerumee sagal irraa dhalee oliin baasu. Akka biiftuu kana gubachuuf qaaraa shanyaachuuf jaarsa kiyya inshaallah argitan. Anuma fuuluma kana argitan. Ila dhaleellee maal ta'ellee anuma argitan furdadhee qadhadhee anuma argitan hin argitan jaarsa. Family warri mana biiftuu jirtanis warri faafii bira jirtan bira jirtan profailii koo keessa seenaatii yuutuubii koo sabiskiraayib godha. Yeroo dhiyootti inshallah awwaan isin gammachiisu fidee dhufaara. Abshir. Inshallah barattan. Biiftuu koomentiin tokko an koomentii dubbisa shii waan ta'aniiti. Yan dubbisin koomentii. Taanii ashii akkas wayyaa. Awwaa inni jedhalee waan jedhamu koomentii inni jedhalee nageenya yeroo koomentii dubbisin. Awwaan namaa keessa hin galchina. Namni mana biiftuu jirtanis mana faafii jirtanis deema profailii koo jala seenaatii. Nama 900 ta'uuf na bira kan jiru. Osoo guutuu isaa dhaqee. Profailii koo jala